Yaa goobana kaleessa uumamni keessanuu Oromoon uumamne Oromoon balleessuuf isin uumatani Oromuma keessa erga Oromoodhaaf waan tokko hin goone maqaa Oromootiin kursii Oromoorra maal nu gootaa teessa gaafii Oromoodhaa takkattiin deebifne deebiin isii eessa hin deebisa jedhaa kiisii tanaafuu ta'e kiisi mataan keessa Oromoon tokkocha Oromoo kam jaarta Oromoo kam diida waggaa lama ciiftee filannoon gadhufnaan amma na filadhaaf karaa tolcha jette akaafaa fudhattee ganda keessa fiida tasa hin xaarini filannoon dabartu sin filannuun jiida hin barattan malee badii teessanirraa barachuu hin dandeenye osoo yakkamtootaaf shakkamtoota ta'uu keessanis hin beeynu sirrooytani jennee nu isin amanne amaanaa kennalee isinii kennanne kursiirra isin kenne amaanaa kennalee karatti nyaatanii bakkaan nuuf hin geenne waan dhufuu hin beeku namni waan dabarteen beeyne guddifnee gattina akkana nu gootani jennee nuti nayne aadaa wanti buutii dhagaa fuuna jennee buutii lafaa fuunee matarra uf kenne nurraa bu'i jennee warwaachuutti jirra mana jala teenne maal teennee warwaanna buutii lafa buufnee dhagaa lafaa fuunee mataa keessa dhahu amma kanaan booda buutii fi bofallee amanuun hin ta'u duute jenne malee jarri warra biyyee arraabeetiin ka'u Ola baadummeedhaa gaafaatti dhaabde nagaa buufte seenee Itoophiyaan hin hafne Eertiraan hin hafne gammachuu dhiichifne wal keessa ceceene tooftaan tantee garuu lola dhaabuu miti lola lama yeroo tokko seenuun feene addunyaa dafeeytee gargaarsa horiitiif gargaarsa meeshaalee waliin sassaabattee humna waraanaalee bakka tokko jatti walitti dachaafatte sababa kana waggaa 100 dhiitee bulcha jettee karoora baafatte turin taatuu dhiisi karoorri akkasii Haayile Sillaasee kalee galaafatte haaleessuma kana maqaa nagayaatiin addunyaa irratti argattee badhaasaa Adda gaddeebite ummatuma kan kee yoo fittuu rasaasaan hojiin kan kee kun addunyaa makaleessii kenne badhaasaa gaafii keessa galchee qaanesse mataansaa hojii fi wallaggaa maqaa waraanaatti waraana leenjiftee irratti bobbaafte ummata qulqulluu dubartiif daa'imman lafarraa hobbaafte isiin guyyaa tumtuu jaarri halkan tumaa maaliif sabni kenna jittuu lamedhumaa sababni isaa maali mee kana nuuf hima hojiinis Oromoo wallaggis Oromoo ilmaan Oromooti obboleeyyan teenna hanga ati jara lafarraa duguuyte nafxanyoota waliin gara keenna dhuftumaaf teenne si eeyna Artistoonni sabaa wardiyyaa sabaati nurraa hin tuqin dhiisii saba kenna yoo dhiisuu katittu rasaasa geerarsaa sirra gadi kenna Abiyyootu loltuu Oromoo bobbaase lafarraa hobbaate jenne maqaa kan kee galmee seenaa keessa dhaloota boruutiif galmeessinee kenna yookaan atattamaan Oromiyaa keessaa loltoota kee yaafi kumaanti poostillee osoo olteen bulin uummatarraa kaasi uummata dammaqe uummata beeke uummata wal beeke intarneetii cufuun ukkaamsuun basaasaan amantii fi kutaan gargarii qoqqootte bulchuu hin dandeettu hidhaa fi rasaasaa furmaatan ta'u gaafilee deebisaa nama hidhuu dhiisaa akka hiitan gadhiisaa nama tumuu dhiisaa warra tumtan kiisaa kafixxa rasaasaan gumaa namaa baasa yoo uummanni bal'aan isin fedhuu didee maaltu hidhannoodhaan ganda namaa kee isin fiisuu fidee baarri qawwee humnaan nama bulchan taree yaa nafxanyaa qawween nama bulchuu baree
abdii teessan kutaa isin nyaatte sareen ishoo uummanni Oromoo kuchintee soolafaa uummanni Oromoo wallaggaree lafaa Oromoon tokkocha Oromummaan lafee Oromummaan dhiigaa Oromummaan lafaa yeroo lammii teenna kumaanti poostiidhaan lafarraa tuquu bal'aammiin kun marrafaa jaarri jara fidee nuu dhufuu wayaafaa ammumaan dammaqaa dafaa ka'aa lafaa walitti birmadhaa walin laaluun fafaa wallagga duwwaamii tokko kennaa gargar nu qoqqootee nu caccabsuuf cufaa yoo dhaabsisuu baannee jaarri itti fufaa miidhaan wallaggaa fi gujii irra deemu baraaqee kennas boru deemee dhufa ishoo Ada badata lakkisaa yaagantu waa'een bilsigina dubbii lamaan galin isiniin galtu yaa holotii baddee holola dhoofina hoolaan gaafa qalanqa samii agartu bishaan quluun jigaaguma dhaqqabde silaafuu ol qabda kajige hin hartu osoo keessan beeyne wacan guddisina akkuma kaleessaa dogoggoruu maltu.